Salam salam ya salam ya salam. Kutaa sadaffaa irra geenye jira seeraa bultolaa asoosamaa. Seenaa bultolaa kana kutaa sadaffaa irra geenye jirra. Torban darbe waa'ee seenaa maatii Bortolaa bal'ina isaa fi kufaatii isaanii karaa lamaan lola guyyaa fi lola qullaatiin akka kufan barannee turre. Lola guyyaa keessatti loloota gurguddoo lola Maqalee akkasumas lola Itaalii kan kana fakkaatan caala kan rukutaa ture lola qullaati. Lola qullaatiin maatiin Bortolaa akka rukutaman seenaan ni dubbataa ni yaadatama. Haa ta'u malee maatiin kun har'as jira. Mortuun inuma baddi, inuma dhuftis inuma darbitis. Ilmi namaa kana hunda keessa darbee chaalenjii kana keessa darbee as ga'ee jira. Seenaan hin badu, hin dhokatu akka fuulatti. Nama barreessuu argate, nama dubbatu argate, innis si dubbisaa hin dubbata. Kutaa sadaffaatti ceena. Kutaan sadaffaa keenyarraa mortuun sun eenyu kan jedhudha. Har'a dubbiitu dhufarra. Har'a wanti ta'e dubbatamuun isaan oolu. Ol jennaan gadi jettee, gad jennaan ol jettee eeboorra dhaabeen dhufe yaaddee jedhe namichi. Amma yoomitti bira waliif darbu, amma yoomitti rurruuqu, qomaaxaa jettee itti himte malee nan fataffatadha jedha. Waa'ee hojii kee kana dhiisi, waa'ee hojii kee kana dhiisi, waa'ee nurraa ciisi. Nan dubbadha amma dubbachuufani. Mortuun eenyu kutaa kana keessatti waliin kan ilaallu ta'a. Amma dhuma viidiyoo kanaatti dhaggeeffadhaan affeerraa keenya. Akkuma beekamu mortuu jechuun jecha afaan Amaariffaa mo'aarti jedhamuun irraa kan dhufe yoo ta'u, eegni isaa humna seexanaa fayyadamuudhaan ilma namaa gadi buusuu fi cabsuu akkasuma ajjeesuu jechuudha. Waaqayyo ilma namaa kan uume lafarratti gaarii akka hojjetuu fi waliin jiraatee waliin waan gaarii waliif hojjetee karaa wal dabarsee malee karaa irratti wal ajjeese, karaa irratti luka cabsee qabeenya dabarsee jireenya dhoowwatee akka ajjeesuuf Waaqayyo hin eeyyamne. Kun immoo Waaqayyo kitaaba qulqulluutiin akka nu barsiisetti mortoonni ni badu, dhumni isaanii ibidda badiidha. Amman dhaldhee umurii koo kanaa keessatti warri koo qonnaa fi loon horsiisuu malee moranii mortisiisuu hin beekan. Dhuguma Waaqati. Waanjoo fi moofara baatu malee bofaaf raacha baatanii hin beekan. Alteeta qoricha budaa wayi marfee fi mutaa wanta akkanaa hin baatan. Lootu fiifattee waraabessa yaabbatte moo luka qullaa dhufte kan jedhu kun hin jiru maatii kana bira. Kan isaan baatan moofaraa fi qambarriisa jedhamu sana, waanjoo fi moofara. Mortoota keessaa akka fakkeenyatti yoon kaase har'a biran darbu. Nan dubbadha maal abbaasaa amma yoo naannoo irraa osoo hin fagaatin lagas ce'uun nan barbaachisu. Akka fakkeenyattii fi tokkoffaa irratti kanan kaasu abbaa fi haadha isaa maqaa osoo hin dhoofne
Kallattii teessoo mana isaa isinitti himuu laata? Isinitti himuudhaaf natti ulfaatullee safuu waan jedhamu tokko jira. Ilmi namaa safuu jiraata. Safuu jechaan seera uumamaa Addaam yeroo dhalatu waaqni seera matsaaf qidduusii otoo hin barsiisin dura Addaamuma keessatti kun sheemidha, kun qaanidha, kun safuudha waan jedhamu Addaam keessatti uume. Kun immoo karaa biraatiin safuu yookaan immoo tsoom jedhama. Yoo kana dubbatte ni duuta namni naan jedhu hin jiru. Yoo kana nyaatte Addaam ni duuta tsoomi jedheen. Garuu kan na ajjeesu kana dubbadhee du'uun qaba har'a. Garuu sodaadhee fi waan biraatiif isinitti hin fakkaatin. Kutaa arfaffaa asoosama laphee nama hatu kana suspension narrative kutaa arfaffaa irratti kan isinitti mul'ata. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Subscribe gochuun nurraa naaf hin isin jenna. Yaa salaam kutaa arfaffaa irratti wantan dubbadhutu jira. Nagaan naa tura.